Nagaa fudhadhaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii baga bara 2017tti nagaatiin ceetan waaqayyo gooftaan inni nu gargaaree nu eegee nu wajjin ta'ee baroota irratti bara guyyoota irratti guyyaa sa'aatiiwwan irratti sa'aatii inni nuuf dabalee jiraadhaa jedhee guyyaa kana nuuf kenne maqaan isaa haa eebbifamu galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u maqaan waaqayyoo yaa eebbifamu sagalee waaqayyoo keessaa kutaa tokko wajjin dubbifanna akkas jedha. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 43 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru nan dubbisa. Amma garuu yaa Yaaqoob yaa Israa'el waaqayyo inni si uume inni si tolches ani si fureera hin sodaatin ati kan kooti jedhees maqaa keetiin si waameera. Yommuu ati bishaan keessa adeemtu ani si wajjinan jira. Yommuu ati bishaan keessa ceetus bishaan si fudhatee hin badu. Ibidda keessa yommuu darbitu hin gubattu. Arrabni ibiddaas hin qabatu. Ani waaqayyo gooftaa kee isa qulqulluu kan Israa'el ani fayyisaa keeti. Ani Gibxiin furee keetiif Kuushii fi Saabaas qooda kee nan kenna. Ati ana duratti gati qabeessa fi ulfina qabeessa waan taateef waan ansi jaaladhuufis qooda lubbuu keetii saba warra kaan dabarsee nan kenna. Ani si wajjin waanan jiruuf hin sodaatin jedha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u maqaan waaqayyoo yaa eebbifamu. Sagalee waaqayyoo mata duree hin sodaatin jedhu irratti gabaabsinee wal wajjiniin in ilaalla. Waaqayyoo kutaa kana keessatti Yaaqoobiin anatu si uume, anatu si tolche, anatu si ho'ate, anatu si gargaara hin sodaatin jedhee yommuu itti dubbatu in ilaalla. Gaafa bishaan keessa deemtu, gaafa bishaan keessa darbitu, bishaan si fudhatee too hin adeemu. Lafa sanitti sanatu si wajjin jira. Bishaanicha gidduutti sanatu si wajjin jira. Gaafa ibidda keessa darbitus abiddis sin gubu. Labooba ibiddaas sin gubu. Anatu si gargaara. Lafa hundumatti iyyuu anatu si eega. Ani gargaaraa keeti, ani eegaa keeti, ani waaqayyoo keeti. Warri si miidhuu barbaadan si miidhuu hin danda'an. Warri si ari'atan sin argatani. Ani si wajjin waanan jiruufi ati hin sodaatin jedhee Yaaqoobitti dubbata. Obboleessa koo obboleetti koo waaqayyo gargaaraa keeti, waaqayyo eegaa keeti, waaqayyo da'oo jireenya keetiiti, waaqayyo abdii keeti, waaqayyo waaqa hundumaa gaararratti lafa hundumaatti si gargaaruu danda'uudha. Baroonni darban baroota ulfaatoo haalli isaa qilleensi isaa wanti keessa darbe hundumtuu kan ulfaatudha. Barrinni kun yoo maal ta'inna laata jettee sodaachaa jirta. Waaqayyo waaqni kee si wajjin jira hin sodaatin. Ganama kana waaqayyo sagalee hin sodaatin ani si wajjinan jira jedhu anaaf siniif erge. Waan qilleensaa yoo raafame biyyi lafaa yoo raafamte dachee yoo urgufamte waaqayyo si wajjin jira hin sodaatin. Inni Yaaqoobiin gaafa bishaan keessa darbitu hin sodaatin, gaafa ibidda keessa deemtus abiddi laboobi isaa sin gubu hin sodaatin ittiin jedheetu anatu si wajjin ta'a jedheen suni waaqayyo anaa fi isin wajjin isin jira. Kanaaf maaltu si sodaachisaa jira? Haala barootaa ilaaltee, haala qilleensaa ilaaltee wanti si yaaddessu maalidha? Waaqayyo gooftaan ani si wajjinan jira jedha. Akkasuma macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 41 lakkoofsa 11 irraa akkas jedha. Kunoo warri si haddeessan hundinuu iyyeella'u hin salphatus warri si irratti ka'an hin dhumu malee waa'ee hin baasani. Ati warra si irratti ka'an kana yoo barbaadde iyyuu isaan hin argitu. Warri si lolan akka waan hin jirree hin ta'u. Ani waaqayyo gooftaan kee harka mirgaa kee qabee hin sodaatin ani sin gargaara'oo siin jedhuudha. Waaqayyo inni si furu inni qulqulluun kan Israa'el ani ofii kooti waan si gargaaruuf yaa Yaaqoob raammoon nana yaa Israa'el xinnayyoon nana hin sodaatin jedhe. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Ani waan si gargaaruu fi ani waan si furuu fi ani waan si wajjin jiruu fi warra si haddeessan kana warra si jibban kana deebitee hin argitu. Warri sirratti ka'anii warri baduu kee eeganii deebitee waan isaan hin arginee fi maal hin ta'ini hin sodaatinii ittiin jedhee Yaaqoobitti dubbata. Warra si haddeessan kana iyyeella'u hin salphatus ati isaan deebitee too hin argitu. Ani waan fuulduraa nan baasa jedheetu ani waaqayyo isa si gargaarudha. Ani waaqayyo isaan harka kee qabeedha. Ani waaqayyo isaan manaa si baasedha. Ani waaqayyo isa si wajjin jirudha.
ati hin sodaatin jedhee Yaaqoobitti dubbata. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo yaa eebbifamu. Waaqayyo egaa nu wajjin jiraate, Waaqayyo egaa gara keenya ta'e, Waaqayyo egaa abdii keenya ta'e, Waaqayyo egaa kattaa keenya ta'e, wanti dhufee darbu kamiyyuu nu sodaachisu. Warri Waaqayyootti kooluu galan abdii isaanii gargaara isaanii Waaqayyo isa jiraatadha. Wanti biyya lafaa raasu isaan hin raasu, wanti biyya lafaa yaaddessu isaan hin yaaddessu. Wanta isaan yaaddessu hundumaa Waaqayyo gooftaan yaaddoo isaanii ofiisaaf itti darbe, ofiisaatiif fudhate waan ta'eef sagaleen Waaqayyoo yeroo hundumayyuu gara keenya dhufu hin sodaatin kan jedhu. Jechi hin sodaatin jedhu macaafa qulqulluu keessatti 365 caafamee jira. Kanaafiyyuu guyyaa guyyaatti Waaqayyo sagalee hin sodaatin jedhu nuuf qaba jechuudha. Maaliif wanti nama sodaachisu waan jiruuf, wanti nama yaaddessu waan jiruuf, wanti abdii nama kutachiisu waan jiruuf akkam ta'inna laata. Kaleessi akkas ture, kaleessi yaaddoo ture. Baay'oolii lafatu baqaqeetu nyaate, baay'ooliin baanii bakkeetti hafanii, baay'ooliin jireenya isaanii har'a ga'uuf otoo barbaadan har'a garuu ga'uu dadhabanii. Borimmoo maal ta'inna laata jettee jireenya kee yaaddoodhaan itti adeemaa kan jirtu Waaqayyoo gooftaan maccaa ani si wajjinan jira, hin sodaatini. Ani eegaa keetii hin sodaatini. Ani gargaaraa keetii hin sodaatini. Ani abdii jireenya keetiitii hin sodaatini. Waaqayyo gaafa hin sodaatin jedhu anatu si jabeessa, anatu si gargaara. Qajeelummaa kootinan si wajjinin ta'a, harka koo mirgaatinan jabeessee si qaba. Kanaafiyyuu hin sodaatin jedha. Egaa Waaqayyo gara kee ta'e, egaa Waaqayyo gargaara kee ta'e, egaa Waaqayyo abdii kee ta'e, egaa Waaqayyo qajeelummaa isaatiin si gargaara ta'e, egaa Waaqayyo harka isaatiin harka kee qaba ta'e, maaltu si sodaachisa? Maaltu si yaaddessa? Maaltu abdii si kutachiisa? Barri inni fuula kee fuula jirus, barri inni 2017 kuni harka Waaqayyo keessa siif galeera. Waaqayyootti siif darbeera. Waaqayyo dura kee darbeera. Waaqayyo si wajjinan ta'a jedheera. Inni Yaaqoobiin gaafa bishaan keessa darbitu bishaan si fudhatee too hin adeemu, gaafa ibidda keessa darbitus laboobi abiddaa sin gubuttiin jedhe suni Waaqayyo bara kana dura siif darbeera. Inni baay'oolii raase sin raasu, inni baay'oolii nyaata sin nyaatu, inni baay'oolii karaatti hambise sin karaatti si hambisuu hin danda'u. Maaliif jenna Waaqayyotu ani si wajjinan jira, hin sodaatin. Ani gargaaraa keetii, hin sodaatin. Ani Waaqayyoo keetii, hin sodaatin. Ani isan si gargaaruudha, hin sodaatin. Ani isan manaa si baaseedha, hin sodaatin. Ani takkaa manaa baasetoo karaatti nama hin dhiisu. Ani takkaa manaa baasetoo nama hin dagadhu, hin sodaatin jedhee yaaddoo isaanii hundumatti kan darbu Waaqayyo keenyadha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo yaa eebbifamu. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irratti gaafa ilaallu Waaqayyo gara Abrahaam dhufeetu, Abrahaam yeroo itti sodaatee, yeroo itti yaadda'ee, yeroo itti jireenya isaa keessatti abdii kutatee jirutti gara isaa dhufeeti. Abrahaamin maal jedhee kutaa kana mee hin dubbifna. Kun egaa ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee, yaa Abrahaam hin sodaatin, ani gaachana keetii, gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'a ittiin jedhe. Abrahaamin maaltu sodaachise? Abrahaamin maaltu yaaddesse? Abrahaam dhala dhabuu isaatu isa sodaachise. Abrahaam kophaa ta'uu isaatu isa sodaachise. Abrahaam umurii isaa deemuu isaatu isa sodaachise. Waaqayyo sin eebbisaa ittiin jedhe, Waaqayyo sin faayisaa ittiin jedhe, Waaqayyo saba guddaan si godhaa ittiin jedhe. Garuu kophaa isaa jiraachuu isaatu isa sodaachise waan ta'eef namni mana isaarree dhaalu nama biraa ta'uusaa, qomoo biraa ta'uusaa gaafa ilaalu baay'ee sodaate, baay'ee yaadda'e, abdii kutate. Waaqayyo garuu waaqatti abdiin kutatamu miti. Waaqayyo waaqa nama gargaarudha. Waaqayyo waaqa nama wajjin ta'udha. Waaqayyo waaqa kakuusaa eeguudha waan ta'eef yaa Abrahaam hin sodaatini, ani si wajjinan jira, gatiin kee baay'ee guddaa hin taa'attiin jedhe. Isheen irraa abdii kutattee jirtu, inni irraa abdii kutattee jirtu. Waaqayyo waaqni kee inni sodaatin sin jedhe, inni manaa si baase, inni karaarra si buuse. Waaqa isa amanamaadha, Waaqa isa hundumaa danda'uudha. Kanaaf hin sodaatin. Waaqayyootti abdadhu, Waaqayyoon amanadhu, Waaqayyoon abdii kee godhadhu. Yeroo hundumaa gara isaa ilaali, yeroo hundumaa ijji kee gara fannoo isaa yaa ta'u, yeroo hundumaa gara isaa yaadi. Gaafa sana inni sodaatin jedhee manaa si baase sun amanamaadha waan ta'eef harka isaatiin harka kee jabeessitoo hin qaba. Karaa kee hundumaa wal siif hin qixxeessa. Warra si ari'atan hundumayyuu iyyeen laasisa. Kanaafiyyuu hin sodaatin. Waaqayyoon abdii kee godhadhu. Isatti kooluu gali.
Gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa.